Akkamme. Kun nagaa jirta? Nagaadha? Jirra gaarii. Naguma. Nagaadha. Akkamre. Naguma nagaadha. Nagaadha jedheera. Nagaadha jedheera. Nagaadhummaa kan waaqati. Waaqati. Maarree ganama nagumaafi? Maal ganamaan illee manaan baanii yookaan yaa ta'u immoo namni immoo akkasitti kaa. Waa barbaaddu malee immoo manaan baatu. Sirriish. Waa barbaadeetu mas bira dhufe. Wanni san immoo abduu gara laafessa sadii akka nama kaanii miti jedhee danani kanan dhufe. Waanuma ilaal waan xiqqoo gaammoo dhabiisni xiqqoon qabdu jedheetu mani yoo dhabde immoo kaa xiqqoo santu guddaa ta'e sitti mul'ata. Qarshuma xiqqisuu kan dhabe waanuma wayitiif naan qatte si biraa immoo hin dhabu. Qarshuma kan ta'e Shee qagaa. Qarshii kan ta'u. Waanuma xiqqoo na barbaade miti. Waanuma xiqqoo. qarshii kan ta'e maal keessa jiru. Waanuma xiqqoo. Waanuma xiqqoo. Maal shantama miti. Maal keessa jirti? Waanuma xiqqoodha. Waan xiqqoo amma. Waani garuu amma kana qarshii shantama tuffachuun maal inni jedhee mana? Waanuma xiqqoo jette. Yesuun qarshii 50 tuffadhee miti garuu ani hin tuffannes qarshiinis hin tuffatamu. Waanuma xiqqoo gaafettu amma sira deebitee jettamu. Waanuma xiqqoo gaafettu waanuma xiqqoo waanuma hagam vaaliyuu hin qabne weetti eegaa ture. Qarshii 50 jette moora deebitee. Kan ministeerri maallaqaatu dhagee maal siin jedhasi. Tuffinaati qarshii 50 qabdu kun hagamiidha taana. Isayyuu immoo haa ta'u inni haa ta'u ani isaa badaa miti. Utumaa yoo ta'e salphuma kanatti dhufaniituma karra bananiituma seenanii qarshii naa liqeessimee jedhama guyyuma tokko. Jedhama akkasiin jedhama dhaama jechuun silaabee amma osoo qarshii guddaa ta'e tarii. Kun ammas xiqqaadhaa jechuudha qarshii. Ayi jechuun amma siin galle. Utuu guddaa ta'e. Siin galle malee akkamitti ree silaa oobee amma qarshii liqeeffatu miti dhufaniitu. Qarshii liqeeffachuudhaaf gaafa dhuftu salphaa kanatti dhufaniitu qarshii naa liqeessin jedhama. Dura torban tokko dura yookaan namarraa nama natti ergitee qarshii akkanaa tan barbaadu. Yookaan torban tokko dura bilbiltee guyyaa akkanaa kanatti sin barbaada. Qarshii 50 maarree gan qarshii 50 bilbilee. Yookaan immoo gaafa 50 fixe agarsiisaa. Yookaan immoo iddoo wayiitti na yaamte salphumatti dhuftee bakka ana jirutti ganamumaan dhuftee qarshii 50 na liqeessi. Tole amma naa kennitamoo deemure. Tasgabbaa'ee katti miti kan. Amma anaaf salphaadha kusiifan kenna. Amma sii kennuu danda'a. Anis kaanuma fuulduraatti fuu jechuun akkumatti nama wajjin jiraatu jireenyuma keetti fuu gaarii akkasii ta'uu waan. Si gala miti. Naaf kennita jedheetu waan isaa. Garuu immoo akkaataa itti gaafatantu kaa xiqqoo. Sattu gaarii hin ta'in. Harraaf balleecha miti. Gara fuulduraatti immoo waan akkasii sirreeffatu. Waan si dhibu. Baay'ee ariifadha. Ganama barraaqa kanaan dhufuunu sababiin ariifadhuufi malee. Badii keeti kaa erga akka xariifachuu beektee dursitee natti himu. Jechuun qarshii 50 ammoo qabaatte naa kenni yookaan immoo nan deema. Akkasii. Nama akka kee ilaalu anis akka kee ilaalu si kennuu koon oolu ilaa waan gootu yoomitti deebista. Guyyaa boruu qofaa oola bakka. Yoomitti deebista yoomitti deebista. Iftaan sa'aatii beekatti. Iftaan sa'aatii lamatti sa'aatuma kanatti naffi. Iftaan barraaqa sa'aatuma akkuma har'a barraaqa dhufee natti. Har'a oollee. Ganama sa'a lama. Guyyaa lama qofa jechuudha. Guyyaa lama qofa. Maal guyyaa lamaa yoo guutu. Guyyaa lama jechuun sa'aatii 48. Ammarraa sa'a 48 iddoodhuma kanatti fiddeen adeemsa. Bakkuma kanatti. Bakkuma amma taa'aadhu kana. Bilbila osoo akkatti bilbila laaltu waanuma har'a laaltu kanaayyuu laaluu dandeecha of fideedu. Qarshuma iddoodhuma kanatti waada. Bakkuma kanatti. Waada. Qarshii 50 waada. Qarshii 50 salphistee ilaalinii siin jedheemu. Jechuun qarshii 50 waada. Tuffiinati qarshii 50 qabdu. Nama beektaa. Nama beektu qarshii 50 akkamitti waada. Si beekuma tammamme. Ilaa dhagee amma. Amma nan rakkadhe haa ta'u garuu qarshii 50 waada hin ulfaatu. Ulfaata. Baay'ee ulfaata. Hin ulfaatu miti. Waadaa miti jechuudha fudhatteetuma achuma nafuu yaaddeetti. Afuun nafu ani gara. Maarree waadaa maaf hin barbaachisne waan tokko namarraa fudhanii. Waadaadha bakka waada. Sa'aatii lamatti sa'aatii 48 booda iddoodhuma kanatti naaf. Akkuma kanatti waada. Qarshii 50. Waada. Naa kenni ta'u amma. Fudhatta salphaatti miti gaafantichi kan ta'u waan waadaan akka Oromoottis jira miti akkuma aadaa akka guddina aaduma keenyatti waadaan immoo hin galama. Galamnaan immoo hin haalamu. Namni waadaa haala immoo maal ta'a? Beekamaadha si. Akkam ta'a? Beekudha. Inni guddaan beekudha. Namni waadaa haale maal aree?
gaariin ta'u bitira. Isaafis gaariin ta'u abbaa waadaa haaleef gaariin ta'u bitira. Kanaaf waadaan immoo salphaattis waadaa nama galchisiisu. Miti namni gaafa waadaa ofitti fudhatu itti gammadee itti toleeti. Kanaaf amma natti toleetuma fudhachaa. sitti tolee bitira. Amma sadarkaa akkaataa kan waadaan galamuu qabu waadaa si galchiisani. Baay'ee natti tolee. Waadaa si galchiisani fudhattee deemta. Sa'aatii 48 booda asumatti naaf hidha bitira. Waada Eebe. tole amma sibiila maal barbaachisaadha qabannee ciniinuu amma adeemsumaan itti deemna. Deemu. Boru sa'aatii 40 Deemu. Deemu. haa deemuu barbaade. Yaa jechuun baay'ee akkas gabbaa'e kama fudhachuu barbaadu moo nan barbaadu. fudhachuu barbaadu Baay'ee na riifadha maaloo. fudhachuu barbaadu. Baay'uma na riifadha. Qariifataa miti suuta illee kan waan tokko dhiinati adeemsan itti deemnee xumurra amma eega fudhachuu barbaade harka kee ol qabi kaa. Harka kee ol qabi akkatti amma fudhachuu barbaade miti harka kee ol qabiti waadaa galtee raawwattee fudhattee deemta waadaa salphaa miti sin jedhe Waada qarshii 50 akka ta'e kun qabee waadamu. qarshii 50 jedhini qarshii 50 jedhi salphistee ilaalinii sin jennu Qarshii 50 harka ol qabee waadamu. salphistee ilaalinii sin jedhe manam amma fudhachuun barbaadde yoo ta'e waasti irraa eegamu Haa ta'u. hin barbaaddu moo Nan barbaada. harka kee akkatti ol qaba ol qaba sirriitti qarshii 50 Qarshii 50. fudhadheera sa'aatii 48 booda Sa'aatii 48 booda iddoodhuma kanatti iddoodhuma kanatti nan deebisa. nan deebisa. Hin deebisu yoon ta'e Hin deebisu waan ta'e. hin deebisu yoon ta'e Hin deebisu waan ta'e. hin deebisu yoon ta'e Hin deebisu waan ta'e. turi daqiiqaa muraasaa fi sila dhagaa ciniinte tureeyyuu harka kee ol qabi kaa sirriitti ol qabi harka sirriitti ol qabi akkasitti ol qabi dhagaan kana akkasitti gajjeri Akkuma waan ciniinetti. Akkuma waan akkasumatti yaaddan. harka xiqqoo akkasitti godhi gaa'ee akka nama waadaa galetti qarshii kana Qarshii kan. qarshii kana Qarshii kan. qarshii 50 kana Qarshii 50 kan. hin deebisu yoon ta'e Hin deebisu waan ta'e. 50 kana hin deebisu yoon ta'e 50 kan hin deebisu waan ta'e. shannan bulchin Shannan bulchin. akka dhagaa kanaa Akka dhagaa kana. naa godhu naa godhu Dhagaa kana. maal gootara jette Jedhe. hin deebisu yoon ta'e Hin deebisu waan ta'e. hin deebisu yoon ta'e Hin deebisu waan ta'e. nan dhiisin jedhi Nan dhiisin. nan dhiisin jedhi Uff. Maaliif boogee tune maal taate? ga'e Egaa jechuun. tammame nama wal Bakka waada dhabe. waada namiti Bakka kun haa ta'u. kana ciniin tureetu ciniin sibiilli hin barbaachisan garuu ciniin Ciniine bakka. ciniin Ciniine. kana Amma muunatti kenni. wanti jiru Waada kana seenne yaa ta'u. Waada seenne. qarshii 50 kana sa'aatii 48 booda asumatti fiddaa mitire Qarshii 50 jecha waada seenne kanne. Waan hin goone hin qabnu. maaf jecha kan jedhu kana dhiisi Yaa ta'u. Dhiisime, Dhiisi harraaf nan dhiisa. Harraaf nan dhiisa. nama jiru kana Hin dabra wanti hunduu. Yaa? Hin dabra. maal Jechuun haa ta'u. wanti hin dabarre hin jiru Jechuun. wanti hin dabarre hin jiru Yeroo har'a dabree Wanti- boruun dhufa jechuu wanti- barbaada. Har'a dabree boruun dhufa jechuu barbaada. wanti hin dabarre hin jiru inni guddaa waadaa galasan hojiitti godha mitire waadaa galasan akka galanitti deebisu miti waadaa galuuf salphaa miti Wanti hin darbine hin jiru. silaa ka sibiilatu hin jirre kan kunaree sibiila Maaloo hingaa hingaa sibiila nuti kokattee bareedaadha silaa maaloo hingaa maaloo namu akkuma na beekta miti isuma na ka beekta sibiila kana kaa'e isumarratti han dhiise sibiila isaa kan caalu jiru isumarratti kenname sibiila isaa kan caale jiru kan sibiila isumarratti han dhiise jecha biti ilaala inni kaa yeechas ta'u waan namaa ganan immoo ta'u tole neega haa ta'u qarshii 50 kiisadha nan dhufa neega waan tokko hubannoo si taa'eetu maali? akka Hubannoo waa'uma imaanaa waadaa kanarratti gaa hubannoo tokko si kennetan gaa yoon deemen dubbistuure qarshii naa kenna kala akkasii miti. maaloo baay'ee na riifadha Tasgabbaa'een jedhee fudhachuun barbaada miti qarshii fudhachuun barbaadaa miti obboleessa. kanaafuu qarshii naa kenna waada seeneera waada seeneera Ilaa tasgabbaa yoo fudhachuun barbaade haa dhiisi jechuun maal dharee qarshii fudhachuun barbaadaa miti. Hin barbaada fudhachuu. Kanaafuu ibsaan dhaggeeffadhu waan asin jedhu kun kuni
Xiqqoo waadaa amma galee waadaa amma asii kanarratti hubannoo sii ta'a. Hubannoo sii ta'a. Mata dureen isaa waadaadha. Waadaa. Hubannoo kitaabni kun barnoota sii ta'a. Waadaa. Yookaan imaanaa. Seensa qaba. Seensa irratti. 1990 keessaadha. Injirraa yeroo san keessa loo. Obsiina dhaggeeffadhu waan isin jedhu. Irra gubbaa isaa si dubbisa. Bara 1990 keessaa 1990 keessa jechuudha. Ani waan dubbisarraa hubannuma si ibsu waan ijoollee wayiitu turan. Hiriyootuma lamaan akka kan kootiif keetii kanaa jechuudha. Qarshii wayii rakkatanii tokko rakkatee isarraa liqeeffachuudhaaf dhaqeessa bira. Qarshichi garuu qarshii baay'ateeti miti. Naannuma qarshii xiqqoodha. Qarshicha hiriyaa sun liqeesseef. Anis bee xiqqooman barbaade amma. Dhaggeeffadhu obsiitu. Kanaati garuu. Qarshicha liqeesseefi san booda hiriyaan inni sun immoo qarshichi san naaf deebisaa jedhee abdiin eegaa ture. Maal godhee inni liqeesseef sun abdiidhaan utuu eegaa turu sun immoo abdatamuusaa dagatee waadaa gale diigee qarshii sana deebisuufi san booda akka yaadannetti immoo waadaa galchiisee ture. Karuma salphaa tureen san booda hiriyaa suni qarshii san dho'atee guyyaa lama utuu hin bulin du'e hiriyaa sun. Du'eetuma argame. Du'eema manatti du'eema argame. Kana jechuun waadaan galuu waa salphaa akkasitti fakkaanne. Waadaan yookiin imaanan waan tokko nan godha yookaan nan deebisa yookaan nan taasisa jedhanii galanii isa gala san immoo akka raawwatanitti yaadu akka raawwachuu danda'amutti yaadu. Waadaan isa galameefi abdiidha. Isa galameefif abdiidha. Naaf deebi'a jedhee abdatee eega. Isa galeef immoo dirqama. Akka deebisuuf akka raawwatuuf dirqisiisa. Waadaan namoota tokko biratti akka salphaatti ilaalamuu danda'a. Garuu waadaan waa salphaa. Dhaggeeffadhu obsaa. Dhabne amma biyyaas teenyee maal wal dadhabsuu maa ta'e. Dhaggeeffadhu. Jechuun qarshii lallaattu. Qarshii taseeffalaadha. Dhaggeeffadhu. Naagal. Waan muraasa tafeeti. Waan tokko bakka si fayyadu. Toophii si bakka si baay'ee si fayyada jedhee yaadu tokko. Tafe. Inni biraa boqonnaa lama. Boqonnaa lamaa kuni maalummaa waadaa fi maalummaa waadaa. Amma mana barumsa jirraa maa inni baay'een. Maalummaa waadaatti inni nama siibsaa ture. Adammaas seensarratti amma immoo maalummaa waadaa. Baay'ate. Deebitu. Eeggachuun sun ukkoo. Dhagaa baachuu waan biraati. Isa dhagaa baattee kakatte sana gaan deebistu gaafa hubannoo kanaa qabaatte. Kun laal hubannoo si ta'a. Boqonnaa lama maal jira? Maalummaa waadaati. Maalummaa waadaa. Maalummaa waadaa maal na fayyadaadhaaf? Amma yeroo kanatti na fayyadu qarshii 50. Atamma qarshii fudhachuun barbaadda. Ilaa amma. Boqonnaa lama tafee. Amma boqonnaa lama maal jira? Maalummaa waadaa. Hubannoo kee irraa jalqabee gaafileen dubbisa duraa jedhamu jira. Gaafilee dubbisa duraa. Mee akka hubannoo keetti waadaan maali? Beeku. Akka hubannoo keetti. Beeku. Anis hin kennu qarshii erga hin beekne. Jechuun. Waadaan maali? Amma. Yaali mee amma. Waan biraata yaada ture hin beeku malee. Waadaan amma. Akka maalummaa hubannoo. Waadanii qarshii tokko namarraa fuute. Guddaan qabu waa qarshii. Namarraa fuuta. Guyyaa jitte sanuu deebisuu dadhabde hojjettee nama deebiste. Kanaa waadaa. Salphaadha bakka. Katti hubannoo waadaa qabdu kana. Kanaa hubannoo waadaa. Qabu kaa. Hin dhoowwatin malee. Yaaduma naa isaa ture. Hin dhoowwatin malee hin kenni qaba. Hin qabu. Hin dhoowwatin garuu. Akkasii miti. Kana jechuun akka ati akkatti maalummaa waadaatii fi maalummaa waadaa ati beektuu fi maalummaa waadaa inni dhugaadha sirrii hin jiru tokko miti. Atamma siif salphaa sitti fakkaachuu danda'a. Gaafa qarshii gannaaf fudhadheen buru daqiiqaa sa'aatii 48 booda nan deebisa gaafa jettu waanuma salphaa sitti fakkaachuu danda'a. Garuu boodatti immoo aarsaa si gaafachuu. Si gala. Kanaaf waadanii
waadanii akka waliigalaatti kana fuula 49 irra geenye kana kaa'ama Gahee qarshii boru hanaaf kanatti xumurreetu Qixxeen gammadaa jira amma. miti hanaaf kana borutti xumurra Gammade. sana gaa akkas goona waan ta'eef atis sifa kenna kun kitaaba sifa kenna galtii raawwattee dubbista Maal naa godha kun? Maal naa godha? galtii raawwattee dubbista galtii si gale shantama direen barbaade adaraadha adaraadha tole adaraadha gaa si gale qarshiin illee numa Haa ta'u. Kalaali burukaayi boroodee jechuudha sa'aatii asumatti idduma kanatti kan anis dhimmaaf hin barbaada waan ta'eef waada dhaga'amu waa dangalamee immoo hin digamaare hin digamu miti tasgabba ilaaka waada dhagaa waada miti adaraa kaamu adaraa ka akkatti waadaa galtee deebistu taanaan adaraa.